Sakandi dhibba waliifin muummicha ministeera Itoophiyaatiif simannaan ho'aan Keeniyaatti taasifameefii jira. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa galgala wayita Naayiroobii Keeniyaa ga'anitti pirezidaantiin Keeniyaadhaa Wiiliyaam Saamo'ee Ruutootiin simatamanii jiraachuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaa fi Keeniyaan ammoo biyyoota firooma siyaasaa fi dinagdeedhaa hawaasummaadhaa fi daldala akkasumas ammoo firooma seenaadhaa wajjin qabani. Muummichi ministeera Itoophiyaadhaa daawwannaa hojii ifaadhaaf Keeniyaadha jiru. Yeroo kanattis ammoo simannaan ho'aan taasifamaafii jira. Jilli Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurmaaniin durfamu Finfinneedhatti jiddugala agarsiisaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromoo daawwateeti jira. Jiddugalli agarsiisaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromoo kun ammoo Finfinnee kutaa magaalaa Liddatatti ijaaramaa kan jiru yeroo ta'u, mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ammoo aadaa fi seenaa Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessatti dagaagsuu fi dhaloota barsiisuuf hojjechaati jedhameeti jira. Kaaba Itoophiyaadhaatti lammiiwwan hongee fi waraanaan miidhamaniif deeggarsi taasifameeti jira. Kaaba Itoophiyaadhaatti lammiiwwan hongee fi waraanaan miidhamaniif deeggarsi doolaara warra Ameerikaadhaa miiliyoona 17 dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin taasifameefii jira. Oduu biyya alaatiin ammoo naatoon yoo Yuukireen keessatti waraana isaa kabobbaasu taate Raashiyaan ammoo addunyaa irratti walitti bu'iinsaa fi hokkarri walxaxaan uumamu akka malu akeekkachiifteeti jirti. Humni waraana naatoodhaa yookaan dachii Yuukireenitti bobba'uudhaan gama Raashiyaadhaa kan dhukaasu taate Mooskoon ammoo callistee akka laallee fi kun ammoo walitti bu'iinsa ho'aa addunyaa irratti uumuu akka malu Mooskoon akeekkachiifteeti jirti. Sakandiin dhibbi waliif kanumaan goolabeetiin jira.